Ayyee nageenyi siniifata akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessan ani nagaa kooti. Har'a yeroo baay'ee illee fayyadame mataadhaaf qibaatii qopheeffachuu barbaade. Wanti kun akkuma argitan baay'ee bareedaadhaani itti deddeebi'anis fayyadamee jira. Har'a garuu zinjibilan itti dabale. Kun immoo reetiidha. Manaan fudhadhe waan ta'eef xiqqaashuushee jechuudha. So distii kanatti nan fayyadama. Nafaana tura. Na wajjin tura. Ana asitti mee qibaatii kana haaraan fayyadama. Hin beeku guddaadha. Aayilaandii guddaa jechuudha. Leetira tokkoo fi walakkaanatti fakkaata ta'e tokko ta'edha. Mee na fayyadama. Yaaf kana faana fayyadamas waan ta'eef rakkoo hin qabu isa jedhu yaadeen bite. Yeroo fayyadame immoo akkam kanatti fayyadamu hin beektu. Qodaa kanas hin barbaachisti waan ta'eef. So kana qibaatii kana na yaala. Ganaa reefuun jalqabe qibaatii akkana fayyadamee hin beeku duraanani. Akkasiin isiniin jedha na wajjin ta'a. Amma kanaan ingaa jedheen yaada. Miinan ilaala. Amma kana. No. Oma shittaayyuu hin qabu qibaatichi. Shitta homaayyuu hin qabu. Amma nan fayyadame jechuudha irra. Guuturra amman guutuu isaarraan amma na fayyadame jechuudha. Dhimmash leetirii fayyadame jechuudha. Okay, akkuma argitan. Guuturraan sana fayyadame. Mee waan inni bahu akkamitti akka inni bahu immoo ilaallee booddee as naqadhee isa kaan as ol keewwadheen duraan kana fayyadaman qibaatii sitti agarsiisee oliiveeraa kan raanfadhe kaajjo dibaatuba isa warra arabatti fayyadaman zayituun jechuudha. Isa isuban fayyadamaayyu qibaatii wayis jalqabeen maa jijjiiraman qabu. So amma nan ilaala bifa jijjiirrachaa jira argaa jirtu. Magariisa ta'a. As keessatti qurunfudii dabaluu dandeessu, qarafaa dabaluu dandeessu, abishii dabaluu dandeessu, talbaa dabaluu dandeessu. Mul'immoo wanta isin dhorkunyutu. Kun akka kanaatti baasee jira. Callalaa jira. Rakkoo qabu inni wajjin bu'ee. Maaliif booda adii ture gaa duraan naana adiin beektaniitu miti. Sigaa maxibashaa kichuusa. Kun akka argitan egaa kana ba'ee akkuma argitanidha. Kana guutuu sana ba'ee qibaatii kana dhibbaa nan bitee duraani guutuu sana ba'ee jechuudha. Baay'ee bareedudha. Kalariinsaa zayitichi duraan baay'ee adiidha. Beektaniirtu bifa kana ba'ee jira. Sigaa maxibashaa malees maan fayyadamne hani. Otoo oliiveeraa ta'e oliiveeraan bifti isaas arongaadiidha. Kanaaf hin jijjiirama. Otoo abishiitti naqxanii bifti isaa ammasuma gara bifa biraatti sini'u jedhaayu. Ani sigaa maxibashaa fi zinjibilaa fi malee wanti fayyadame hin jiru. Garuu ani hamma inni kun qophaa taa'a waan ta'eef ila kana zinjibila kana as keessan buusa. Okay? Normaalii inni kun asuma keessa taa'a. Keessa kanas immoo kan hin danfine isaa oriijinaala isaa as keessan buusa jechuudha. Abishii feetaa isaa as keessa buusa akkama teessiftu. Qibaatiin kun baay'ee taa'a waan ta'eef akka ta'aa jiru laala.
Kanaaf kuni akkanumatti ta'a. Ani garuu kanatti qicee fayyadama. Yeroo fayyadamu jechuudha. Saatiin fayyadamuun akkasii fayyadama. Zinjibila abishii asuma keessa buustanii wajjin teessisuu dandeessu quruffudii fi abishii duraanii akkasii keessa teessisa jechuudha. Asitti gadna ilaana meefamu. Akkasii yaada yoo qabaattan akkasii miti akkanattanii na gaafachuu dandeessu. Yaada na laachuu dandeessu. Ani garuu salphaadhumatti garuu jijjiiramni hin jira dhugaan isiniin jedhee. Fuundura dideen alaa caccabe malee ammallee waan jedhu gidduudhaan alaa badee ture mataan koo dura bareedduu tureyyuu anuma amma kana waan nama cannaqu fayyadamuyyuu avokaadoo fi muuzii inqulaali manninaa tokko fayyadama malee qibaatii filadhee dibadhee hin beeku. So akka kanaatiin isiniin jedha. Kana fakkaata maxallaa hin qabu ani kanaaf akkas ta'e taa'u ani garuu booda yeroon kanatti naqadhu qulqulleeffadhee naqadha waan ta'eef innas keessaa nan dhibu. Maxallaa yoo qabaatan garuu ani kan shaayii malee waan hin qabneef isan fayyadamu. Kan shaayii qibaatiitiin waan hin fayyadamneef kanan isiniin jedha yaada qabdan na barreessaa. Bye.